ajaja mootummaa federaalaatiin ummata keenya kabooranarra lolli humbanamee miti. Eega Oromiyaa namichi Shimallis Abdiisaa ja'an bulchaa jiraate. Mustafaa Agjar naannawa Soomaalii bulche. Mootummaa isteetii lamaa hayyama mootummaa federaalaatii ala seentee weerartuun Soomaalee akka ummata Oromoota Booranaa dhooytu. Laayinsansii yookaan hayyama kan eenyuun mallatteesseef. Lafoota hedduun lafoota baaleetirraa akka fuutanii hannitan beekamaadha. Lafoota Booranaa akka isin waadaa galtaniif beekamaadha. Oromiyaa bahaa maal akka isin godhaa jirtan beekamaadha. Ummata Oromoo lafaa fi ummata kana waliin balleessuun sagantaa mootummaa federaalaati moo sagantaa Shimallis moo Mustafaa Agjar humnaan cabsee seene. Waraanni arraa fi kalee Mustafaan seenuun jiru kanuma akka mootummaan federaalaa daangaa Tigraayin lolaa tureeni jechuudha. Hijaan jibbanni isin Oromoo irraa qabdan sadarkaa kana gahee jechuudha. Ummanni Oromoo immoo akka Oromootti gaafa weerartoonni shiftoonni Ziyaad Barree naannawa Ogaadeen gudina Booranaa seenanii ilmaan Oromoo dhiisanii daangaa Oromoo cabsan akkami boru nuti Oromoo dhaaba Booranni angafa keenya jechuuf deemtan. Akkamitti sirba tokko yaadadha Qamar Yuruf Alvisan Oromoo Abdullahi Jirma Alvisan Oromoo Abdullahi Jirma Tokicha Boorana Wallisa Wallifna Kukule Halanga Shagge Booranati Intala Bagada isi angaftiti Abdullahi Somne Farse Kagariti Boorana Gafa farsitan, gafa angafetanin, gafa hukuletanin, gafa ilvas jetanin san. Farsitan, arramal keessa jira Booranni. Eenyu Booranaaf dhaqqabaa jira. Eenyuuf Booranaa dubbachaa jira. Lafa Booranaa shiftoota Ziyaad Barreetiin cabaa jirtuuf eenyu dubbachaa jira. Ilmaan Booranaa Khaliyyuu Haayilii Mustafaa Agjar fixaa jiruuf eenyu dubbachaa jira. Akkamiin dhiiga Oromummaa boru walii machuu deemna. Akkamiin boru Oromoodha waliif dhaabbanne jechuu deemna. Biitti san bar biyya gootoonni kalee keessaa biqilee bar. Biyya qabsoon Oromoodha keessatti dandamattee bar biltsiginnaan hijaa qabsoon keessatti dandamachuusan karaa Liyyuu Haayilii Soomaaliitiin hijaa bahaa jirti. Gaafa Liyyuu Haayiliilee killiilee cufarra hiisiftan Liyyuu Haayilii Soomaalii wannin hiikkachiisiniif sagantaa amma itti jirtan tanaafi jechuudha. Malee shiftootan Soomaalee wanbadeen Ziyaad Barree arra ummata keenya seentee daangaarratti haga ilmoo ama 8 ajjeesise isini malee shiftoota Ziyaad Barreetii miti jechuudha. Lolli Boorana irra deemu jiru kun lola mootummaan Jabuuti. Harcaatonni dirree dhawaa keessaa aangoo qaban. Mustafeedhaa wajjin wal qindeessanii haga Hawaash ni maranna jedhanii wajjin wal fakkaataa jechuudha. Fakkeenya tokkoon isinii kanna. Lolli amma Zeeyila arra ka'e kun lolli amma Zeeyila arra ka'e warra Somaalilaandii wajjin warri killilii shaniitii fi mootummaan Jabuutii walii galanii gaggeessaa jiran. Ummata Gadabuursi ilimineet goonee Magdi Hargeysaa fi Jabuutii fi killilii Soomaalii waliif finne haga Hawaash dhiibnaadhaa miti. Duulli Gadabuursi irra banamaa fi jiru sanii miti isaan jalaadinna. Qawween arra shiftoonni isaa naannawa shinniileetii fudhatanii arra warra Gadabuursiitiin dhawaa jira warra samarrooniin akka dhuftee dirree dhawaa keessa isin balleessuu teessuun irraanfatina. Akka qawween arra shiftoonni isaa baadhatanii qawwee mootummaa Itoophiyaa
sovereignty biyya biraatiin seenanii dhawaa jiran gaafa mancaa isin harkaa guuranii isaan qawwee harka guuran akka Oromoo baduu teessan hin wallaalina hin irraanfatina. intalti khalee sagalensi odiiga deemaa jirtu ta paarlamaa rizaayin goote Oromon dargii booda biyyatan dhufee nuti Oromumaa hin beeknu biiti ta'ii isaatiif ta gurguraati jettee miti. Laata dargii dur eessa turre warri kun tokko walii galanii afaan tokkoon dubbatan kaan 91 Tigree booda dhufee jaa isiin ammoo dargii booda dhufanii jette. Sirra laalu bareedduuti yaati ta'e isa waan taateef naannaawni dirree dhawaa maramee isa jala galuu sin jiru jechuudha. Maqaa gurguraatiin kan aggaddan gurguraanii fi Oromoonis addaan baanii jechuun wal dhaleenutu ilmaanii fi eessumani. Okay? Nama mootummaa bakka bu'ee afa gubaayii jedhamoo dubbattuu mana marii naannawa kan Oromoonni hunturreetu warroonni kan dirree dhawaa keessatti mootummaa dirree dhawaa gaggeessaa jiru bulchiinsa dirree dhawaa hidhata akkam akka Jabuuti hojii qaban Mustafaa hojii qaban kanarraa laaluu dandeessa jechuudha. Kanarraa laaluu dandeessa. Oromoo nuti citizen biyya lamaan qabnu. Oromoon dirree dhawaati yoo beeni bade jarri shiftoonni kun dirree dhawaa waa balleessanii Jabuuti dhaqan. Kan dirree dhawaa waa balleessee godee dhaqa yookaan Magdishoo dhaqa yookaan Hargeysa dhaqa. Ati garuu bakka takka ta'eetuun qabdu jechuudha. Warra biyya lama qabuutu arra Oromoo irratti xiyyeeffatee Oromoon akka badduuf ganama galgal hojjechaa jira jechuudha. Gaafa dirree dhawaa filmaanni ta'u Jabuuti irraa ID dirree dhawaa dhufanii sagalee kannanii jechuudha. Warruma kanaatu gaafa jijjiga ta'us ID achi qabanii achi dhaqanii sagalee kannanii jechuudha. Shiftummaan ummata kana ta'a biyyoota faranjiitu rakkistee jirtu deport ittiin godhamaa jiranii jechuudha. Warra yakka malee hin beekne dhiiga gannequ malee hin beekne jechuudha. Okay? Lubbuun namaa isaan biratti value tokkoon qabdu jechuudha. Silaa lubbuun namaa value qabaatte lafa zeeyila'aatiif ja'anii ka walii galuu dandeen ilmaan nama wal jiddu guyyaa afran kanan fixanii jechuudha. Ummata afaan tokko dubbatu aadaa takka qabu amantii tokko qabu har'a kana si godhu jiruutu as deebi'ee Oromoodhaaf garanaa laafina qaba. Fittim Oromoo. Mariin isaanii takaree mari'achaa turan nuti diinni keenya eega Ogaadeenii fi Isaaqii fi isa taane diinni keenya ka jalqabaa Oromoodha jan sagalee sanis fideetiin isinii maxxansa. Diinni keenya ka jalqabaa Oromoodha jan warri kana jechaa jiru kuneen warruma kalee Hargeysa keessatti afaan Oromootiin sirbaa ture jechuudha. Dubartoota tokko yaadattan. Gaafa jabaatti akkasi sii sirba namni. An Oromoodha jee sii sirba. Gaafa laaffatte garuu sirra sirbaa jechuudha. Qabrii teetirra dhiichisaa jechuudha namni. Hangana yoon beekne jiraachuun kee gatii tokko hin qabu jechuudha. Akkuma warra biraa rakkinni saba isaanii quuqutti nutis nu quuqaa jechuudha. Ati maal lafarraa dhiibamtaa namni biraa dhufee maal lafatee qabata. Ati eessa dhiibamta? Ati eessa dhiibamta ka biraa eessaa dhufee lafatee qabata. Kakaanii miizota ugaasticha isa miizota galchitoota ugaasa isa kadhihoo tana abiyyoo gabbee dhiifaman gaafannee nuti dirree dhawaa deebisuudhaaf duula lola kaafnaa je maal jedhan talafaati odoo deemtuu tabobaan dhabinii jetti Oromoon. Talafaatiif odoo deemtu taboba keerra jirtu hin dhabinii jedhan. Namni san nama afaan Oromoo beeku maal daree abiyyis dhiifama jo'un jiru Oromoon dirree dhawaa dabaristee kan nutus hin jirtu maal daree lola maan banne mool akkuma lola warra gada buursiisanii samarroon isiniifin dhufu jira kaalandarara na kaayyadhaayi lafti dirree dhawaa feetu ati maappii tee keessa kaayyattu. Feetu ati sammuu tee keessa kaayyattu. Feetu ati onnee tee keessa kaayyattu dirree dhawaa belongs Oromos. Hadhooti liqimsi.
dirreen dhawaa tasii fi hogganoonni warra ONLF luuzeroonni san ganamaa galgala miidiyaa irratti Oromoon arrabsitan Oromoo xiqqeessitan hogganoota ONLF ji'i miidiyaalee warra Ogaaden ji'i miidiyaalee warra Isaa ji'i wallahi wabillahi daaraadha isin daaraadha waan akka bu'aan qabdan tanaaf Oromoo tuttuquun gati nama kafalchiisa Oromoo tuttuquu dhaaba Oromoon lafa teessan dhufee teenya hin jenne Oromoon lafa teenya irra hojii jiraadhaa jee bar namoota akka Ogaaden irraa guurtanii dirree dhawaa lakkoofsa heddumeeffannettanii fiddanii beeynaa miti akkuma Oromoo miliyoon 60 nutis miliyoona xiqqool siquudhaaf Oromoo maqaadhaan nu dhiyaattu amantii nu dhiyaattu maallaqaan xiqqoo bibbitanneettanii billions of money Jabuutii fi naannawaa kililii 5 irraa naannaa Oromoo kana keessa faca'an jiru lakkoofsuma Oromootiitu isin gubeessin Soomaalii lakkoofsa Oromoo 2-3 taatanillee wal fixuu malee faayidaa takka hin qabdan biyya takkaafu nuti hedduminni keenyas bu'aa qaba xiqqaachuun keenyas bu'aadha qaba kanaaf Oromoo waan Boorana irra deemu jiru ustanii ilaalina gatii nu kafalchiisa akka sabaatti illee nu tuffachiisa Oromoon mootummaa akka hin qabne Booranni akka afaan bineensaa keessa jiru hin dagatina arra liyyuu haylii Soomaalii kililii 5 biyya mootummaa federaalaa jala bultu naannawa isteetiin tahin tokko irratti hoggaa humna akkasii bobbaaftu hegereen Booranaa maalii jaalala garuu lolli baaxil ni moohatama malee hin moohatu lolli cubbuu ni moohatama malee hin moohatu maal jazabana kana wiil Isiyo wiil Ogaaden wiil umadda heeyo jedhan ilma Isaatiif ilma Ogaaden jidduu namni tokko jiru nuti tokko waan feene goonaa jedhanii isloogaana isaan dirree dhawaatii ka'anii lola itti labsaa jiran Oromoo yoo firraan dhaabne isiniitu rakkoo qaba sabni wal keessa jiraachuun haqa akkuma nuti biyya namaa jiraannutti sabni cufti wal keessa jiraata garuu sabni tokko si jibbee si tuffatee si keessa jiraachuu hin danda'u si kabajee wal kabajanii waliin jiraattanii jechuudha okay mee dirree dhawaa Uteel Ogaaden jedhamu san keessatti sirba achi keessa sirbamaa ture deemaa dhaggeeffadha biitti tu dhugatti bulchaa qabdi bulchaadha qabdi jarana kheenyummaa nama ifii qabachiisu sabicha malee kantiibaa magaalaa yoo mootummaadha miti mootummaan akka ati dhumtuuf karaa banee jira kantiibaan dirreedhaa akka ati arrafamtuuf karaa banee jira magaalaa inni bulchu keessatti khillee fi aanan fidaa turtanii je magaaluma inni keessa jiru keessatti intalti filsan jedhan walliftuun Washington Seattle jirtu taganamaa galgala Oromoo arrabsitu guyyaa deemtu Facebook isiitirraa cufe delete goote dirree dhawaa seente ililliidhaan simatamte jechuudha saba Oromoo akka isiin ittiin arrabsin wanni isiin hin je'in hin jiru akka itti saba kanan xiqqeessu waa'ee dirree dhawaatiin rakka'e Oromoon ta akka fedhan je'anii dhiifama gaafatanii miti ta waan fedhan waan garaa isaanii baasanii lakkii je'anii bira dabranii miti namni tokko yoo naamusatti hin goone yoo seeratti hin goone amalli abbaa hin dhiisuu jedhan tanaaf naannaa dirree dhawaatis ka isin arrabsiise ka karaa kana bane kantiibaa keessani mootummaan federaalaatis tashiftoota Ziyaad Barree warra Ogaaden Oromoota Booranaa fi Ona Jaarsoo qaceelchite isiidha Shimallis Abdiisaa bakki inni bulchaa jiru ganda isaanii qofa macca garii fixee macca wallaggaa itti bobbaasee daadarkeesse Shimallis macca jiddugalaa qofa inni pirezidaantummaan isaa kun dhuguma jiru soba tokko hin jenne Oromoo kabajaa fi godhii eenyummaa keetiis ulfaadha